Ashamaar kafuun daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyaa bahanii turan ji'a 6 keessatti gara 34,000 deebiseera jedhe. Karaa adda addaatiin lammiileen gara biyyoota Arabaatti baqatanii turan keessaa 33,900 ji'a 6 dabran keessatti mootummaan gara biyyaatti isaan deebiseera. Warra gara biyyaatti deebifaman keessaa namoonni 1,060 gargaarsi guddaan akkaan isaan barbaachisaa jedhe ministeerri dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa. Ministeerichi akka beeksisetti daa'immanii fi haadholii dabalatee baatii 6 keessatti kan deebifaman Saawudi Arabiyaa irraa 31,358, Yaman irraa 2,304, Beeruut irraa 237dha. Kana keessaa ammoo namoonni 2 qaamaan kan miidhamanidha. Isaan lamaan kana dabalatee namoonni 1,060 hordoffii gargaarsaa guddaa isaan barbaachisa. Ministeerichi qaamota adda addaa waliin ta'uun deeggarsi fayyaa, maallaqaa, bakka jireenyaa, wiilcharii fi gara maatiitti deebisuuf godhaafii jira akka hoogganaan dhimma namoota baqarraa deebifamanii fi seeraan ala daddabarsuu obbo Darajjee Tagayibaluu ibsanitti. Waggaa tokko keessatti baay'inni namoota mootummaan baqarraa gara biyyaatti deebisee 100,000 fi 52,349dha. Kana keessaa namoonni 47 qaamni isaanii guddaa miidhameera akka hoogganaan kun jedhanitti. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee hooggansa isaa dabalatee hojjettoota biirichaa 74 irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee ji'oota 6 darban keessatti hooggantoota 7 dabalatee hojjettoota biirichaa 74 irratti naamusa hojii fi dhiibbaa mana hojii sanaa irratti uumaniiru jechuun haga hojiirraa ari'uutti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Hoogganaa waajjira biiroo galiiwwanii Finfinnee obbo Adaanaa Sulee akka himanitti taanaan biirichi toora bilbilaa bilisaa 7075 fayyadamuun yaada uummata irraa argame irratti hundaa'uun hojjettoota isaa 74 irratti tarkaanfii fudhate. Kanneen keessaa 8 hooggantoota yoo ta'an akeekkachiisa barreeffamarraa kaasee haga hojiirraa ari'amuutti tarkaanfii naamusaa fudhatamuu fi gariin isaanii ammoo seeraan akka gaafatamuuf jiran ibsameera. Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa sababa miindaa nuufaa dabalamu jedhanii mootummaa gaafataniif hidhamaa jiraachuu waldichi beeksise. Waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa naannolee tokko tokkotti ogeessonni fayyaa sababa miindaan isaanii gaafataniif hidhaman jiraachuu eeruun yaaddoo qabu ibseera. Ogeessonni fayyaa gaaffiin isaanii osoo hin furamiin dhiibbaa hedduu jalatti hojjechaa akka jiran waldichi kaaseera. Waldichi yaa'ii waggaa ogummaa fayyaa 61ffaa fi agarsiisa fayyaa idil addunyaa guraandhala 14 hanga 15 bara 2025 Finfinneetti gaggeeffamu ilaalchisee ibsa baaseen doktoroonni biyya keenyaa dhiibbaa hedduu damdamatanii hojiitti fufanis bara kana ogeeyyonni fayyaa hojii isaanii fi kaffaltii dhaabuun isaan mudateera. Itti dabaluunis naannolee tokko tokko keessatti ogeessonni fayyaa sababa miindaa isaaniin kaffalamiin ture gaafataniif hidhamaniiru jedhe. Kana malees hakiimota biratti hojii dhabdummaan dabalaa dhufuu isaatiin alatti kanneen sababii dhukkuba adda addaatiin yaala fayyaa tattamaa barbaadan dafanii yaala sirrii argachuu waan hin dandeenyeef lubbuu isaanii dhabaa akka jiran waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa ibseera. Waldichi rakkoowwan kanneen irratti hooggantoota mootummaa warreen dhimmicha laalu waliin marii akka gaggeesseeruun guddina rakkoo kanaa yoo laallee ammallee qooda fudhattoota hedduu irraa deebii qabatamaa fi quubsaa argachaa akka hin jirre ibseera. Yaa'ichi qormaata dooktorootaa qofa osoo hin taane ogeessota fayyaa hunda mudatu irratti ogeeyyii damee kanaa beekamoo ta'an waliin marii ni mijeessa jedhamee akka eegamu ibseera. Warshaan sukkaaraa Xaanaa Balas hojjettoota isaa 100 jaareera. Warshaan sukkaaraa Xaanaa Balas hojjettoota isaa wajjin waliigaltee qacarrii qabu ifatti diigee isaan gaggeesseera. Sababiin isaa immoo warshichi ergaa hojii dhaabee kan bubbule ta'ullee ammas dafee kan hojiitti deebi'u waan hin taaneefidha. Hojjettoonni 100 jaareeman keessaa kan sadarkaa hojii gadaanaa irra turan miindaa osoo hin kaffalamiin ture kan ji'a 4 kan ittiin hojii barbaaddatanii fi faayidaalee garaagaraa argataniitudha kan gaggeeffaman. Warri kaan ammoo liqaa qarshii 6,000 fudhatanii gara warshaa sukkaara Fincaa'aa, Mataaraa, Oomoo Kurraas lakkoofsa 2 fi 3 akkasumas Wanjiitti ramadamaniiru. Sababa rakkoo nageenya naannichaa jiruun warra gara Fincaa'aatti ramadamtu hin deemne malee kaan bakka isaan gahe deemaniiru. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi waliin mari'atan.
Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin Asmaraatti mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa Eertiraa Yemaanee Gabremasqal beeksisan. Yemaanee Gabremasqal ibsa miidiyaaf laataniin mariin gaggeessitoota lamaanii rakkoo ardichaa mudachaa jiruuf karooraaf fuulduraatti kan fuulleffatedha jedhan. Misoomni Afrikaa sababa rakkoo nageenyaa fi tasgabbiitiin danqamaa jiraachuus dubbataniiru. Rakkooleen keessoo fi giddugaltummaa qaama alaa jiraachuus pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiis ibsaniiru. Biyyoonni miseensa dhaabbatichaa buusii maallaqaa waggaa kaffaluu dhabuun ga'umsaan akkan hojjenne taasisaa jiraachuu Muusaa Faakiin eeraniiru. Walitti bu'iinsa hedduu biyyoota keessatti mudatuu fi biyyoota lama gidduutti mudatu shororkeessummaa fi Afrikaan marii idil addunyaa keessaa fo'amuun hojii dhaabbatichaa danquun obbo Yemaaneen kaasaniiru jedha. Maddi oduu sagalee uummataa Eertiraa. Rakkoo kana furuuf Eertiraan gahee olaanaa akka taphattu Faakiin gaafataniiru. Rakkoo Afrikaanotaan furuun barbaachisaa ta'uun kan qabeenya Afrikaa kan qabeenya addunyaa 60 ta'u gidduu galtummaa qaama alaa tooftaa adda addaatiin godhamuun saamamaa jiraachuu Isaayyaas Afawarqi dubbataniiru. Gamtaan Afrikaa caasaa isaa akka sakatta'us Isaayyaas Afawarqi yaadachiisaniiru. Intalli pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa shororkeessummaan himatamte. Intalli pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa Duduzilii Zumaa Samdullaa jeequmsa bara 2021 biyyattii keessatti mudachuudhaan namoonni 300 olittiin ajjeefaman keessatti hirmaatteetti jedhamuun himannaa shororkeessummaatiin mana murtiitti dhiyaatteetti. Intalli pirezidaantichaa Zumaa Samdullaa kan ofii isheetiin nama falmisiistu taate barreeffama haasaa jibbinsaa of keessaa qabu miidiyaa hawaasaa irratti qooduun namoonni akka ajjeefamaniif sababa taateetti jedha poolisiin biyyattii. Hidhaan sunis bu'aa qorannoo of eeggannoo qabuun gaggeeffameen booda kan raawwatame ta'uu dubbii himaan kutaa poolisii Hawks Liits Brigitaandii Mwamambo beekseera. Dubbii himaan abbaa taayitaa abbaa alangaa biyyaalessaa biyyattii Maatunzii Mahagaa dhimmichi walxaxaa fi addaa waan ta'eef qorannoon kun yeroo dheeraa fudhateera amma garuu to'annoo seeraa jala galtee dhimmi ishee ilaalamaa jira jechuun miidiyaa biyyattiitti himaniiru. Chaayinaan namtolchee fi nama gidduutti wal dorgommii fiigichaa qopheessaa jira jetti. Bara kana dhalli namaa fi namtolchee yookaan roobootiin Chaayinaa keessatti fiigichaatiin wal dorgomuuf jiru. Wal dorgommii fiigichaa akka addunyaatti qophaa'aa jiru kana irratti namaa fi namtolchee keessaa abbaa caalee galetu waancaa badhaasa argata. Wal dorgommiin godhamuuf jiru kun kan walakkaa maraatoonaa yookaan fageenya kiiloomeetira 21 fi meetira 100 irrattidha. Fiigicha kanaaf addunyaarraa namoota 12,000 qofa osoo hin taane namtolchee yookaan roobootii warshaalee gurguddoo irraa ba'an hedduutu dorgomuuf jiru. Roobootiin kun tujaarticha guddaa addunyaa kanaa Elon Musk kan ta'e Teslaatiin oomishaman. Kan Boston Dynamics kan Wanex dabalatee warshaalee biyyoota hedduu irraa oomishaman nama dorgomuuf galmaaniiru. Wal dorgommiin suni kan godhamuuf jiru baatii eebila 2025 fuuldura keenya keessadha. Wal dorgommii fiigicha sanaa kan qopheessaa jiru jiddugala qorannoo teknooloojii misooma diinagdee biyyattiitu anadha jedhee beeksise. Kaleessa Ameerikaatti xiyyaaronni lama walitti bu'anii nama 67 galaafatan. Xiyyaarri nama fe'ee deemaa turee fi kan waraana tokko samii Ameerikaa keessatti wal kibsiisanii dhumaatii nama 67f sababa ta'aniiru. Xiyyaarri kan daandii qilleensa Ameerikaa ta'e tokko imaltoota 60 fi garee balalistoota nama 4 waliigalatti 64 fe'atee buufata xiyyaaraa Roonaald Reegan DC jirutti bu'uuf osoo jedhuuti helikoptarri waraanaa nama 3 of keessaa qabdu tokko samii irratti itti buute. Xiyyaarri daandii qilleensa Ameerikaa namoota feetee turte suni furguggifamtee galaana Paatmuwaak jedhamu keessa buutee bakka sadiitti caccabde. Duula lubbuu baraaruu kaleessa kan godhamaa buleen haga oduun kun qophaa'etti kan lubbuun jiru osoo hin taane reeffa namoota xiyyaara imaltoota fe'ee ture keessaa kan 27 fi kan helikoptarii keessaa kan nama tokko qofaatu argame. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp fi hoogganaan waajjira ittisa balaa abiddaa kan Waashingtan Joon Doolaay balaa sanarraa namni hafe
akka hin jirre kaleessuma ibsaniiru. Hoogganaan daandii qilleensa Ameerikaa Rooberti Liisoom xiyyaarri imaltoota fe'ee deemaa ture suni badii tokko malee karaa sirrii irra balali'aa akka ture qorannootiin bira gahameera jedhan. Tiraampis xiyyaarri nama 64 fe'ee deemaa ture suni badii hin qabu, ibsaan isaas haalaalaan osoo mul'atuuti helikopterri waraanaa maaliif akka itti buute hin baramne jechuun Truus irratti barreessaniiru. Balaa ga'e sanaaf mootummaan Itoophiyaa gadditti dhaga'amuusaa beeksisee jajjabina isiniifan hawwaa jedhee kaleessuma ibsateera. Egaan daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.